Roobii guyyaa foolii gaarii. Yesus Bitaaniyaatti mana Simi'oon isa lamxii qabu yeroo jirutti dubartiin tokko shittoo gatiin isaa qaalii ta'e qabattee ol seente maadditti taa'ee osoo jiruus shitticha mataa isaa irratti dhangalaasti. Duuka bu'oonni maaf gurguramee hiyyeessotaaf hin qoodamu jedhanii eekkamanis gooftaan garuu hiyyeessonni yeroo hunda isin bira jiru jechuudhaan gochaan ishee kun bakka wangeelli lallabamu hundatti akka himamu itti hime. Dubartiin tun hojii ishee isa sagaagalummaa isa duraan ittiin beekamtu sana dhiiste laphee gaabbii fi imimmaanitiin gara gooftaa deebitee boohicha imimmaan isheetiin miila gooftaa miicite. Rifeensa isheetiinis ammoo ni qorsite. Gochaan ishee inni duraa suni gaarummaa gooftatiin cubbuun ishee hafee fi sirumaa waan duuka bu'oota irra ishee galateeffachiisu kan caalu hojjetti. Har'a lafa wangeelli ilmi Waaqayyoo Kiristoos lallabamutti gochaan isheen gooftaaf goote kun ni dubbatama. Shittoo kanaanis gooftaa awwaalchaaf qopheessite. Imimmaan isheetiinis boochee gaggeessite. Kuni icciitiidha. Yoo Yihuudaan maallaqa 30tti gurguratu isheen ammoo dachaa 10 kan ta'u qarshii 300 bittee osoo hin mararfatin laphee guutuudhaan aarsaa dhiyeessiti. Dachaan kan eebbisu guutee kan kennu waan barbaannu qofa osoo hin taane waan nu barbaachisu marallee inni beeku ilmi Waaqayyoo Kiristoos waan ta'eef akka ishee laphee keenya guutuun cubbuu keenya kalee irraa deebinee aarsaa imimmaanii isaaf haa dhiyeessinu. Inni jaallatii aarsaa keenya ni fudhata waan ta'eef.